sadii dhibba sadii fo'iitu naaf jechuudha. 90,000. Aappiin kun dhiiraafis shamarraniifis garaagarummaan qabu. Akkasumas immoo biyyaan illee garaagarummaan Itoophiyaa akkuma isin argaa jirtan baankiiwwan kanneen jiru. Akkasumas teeleebirriitti namni tokko istiliidhaan sa'aatii tokko keessatti aga 180,000tti kallattiin ittiin hojjetu. Laayiv istiriimii illee qabu. Gaazexii yookaan immoo paartii qofa irratti kan hojjetu. Ashamaa akkam jirtu? Yeroon kun yeroo namoonni baay'een intarneetii fi bilbila isaanii qofa fayyadamuudhaan qarshiiwwan gurguddaa ittiin hojjechaa jiranidha. Keessattuu erga aappiin Poppolaayivii dhufeen boodatti. Akkasumas yeroo kanatti aappii Poppolaayivii boodatti aappiiwwan baay'een kireet ta'anii dhufaa jiru. Aappiiwwan qarshii irraa hojjetamanii jechuudha. Mee har'a gaaffii tokkoon isin gaafadha. Isin aappiiwwan meeqa beektu? Akkasumas immoo aappiiwwan meeqa hojjechaa jirtu yeroo kanatti? Koomentii irratti naa barreessaa. Aappiiwwan baay'een kireet ta'anii dhufan malee hunduma isaaniitu qarshii kaffala. Akkasumas immoo hunduma isaaniitu dhugaadhaan qarshii irraa arganna jechuun miti. Iskaamaroota kan ta'an illee aappiiwwan baay'een jiru jechuudha yeroo kanatti. Anis har'a aappiiwwan kanneen keessaa isa tokko qabadhee dhufeera. Aappiin kun garaagarummaa akkasumas immoo tokkummaa Poppolaayivii waliin qabu qaba. Akkasumas immoo garaagarummaa adda ta'e kan ofii isaatii qaba. Akkasumas immoo aappii xiqqoo ishii ni salphata jedhee yaadudha. Akka kiyyatti ni salphata jedhee yaadudha hojiin isaallee jechuudha. Maaliif aappiin kun laayivii hin qabu. Namoonni baay'een kan isaan sodaatan laayiv istiriimii hojjechuu isa kanadha kan isaan rakkisu. Aappiin kun garuu laayiv istiriimii illee hin qabu. Gaazexii yookaan immoo paartii qofa irratti kan hojjetamudha jechuudha. Kan biraa namoonni baay'een aappiiwwan yeroo jalqabnu kan nuti beekuu qabnu peement meetadiinsaa maalidha kam ofirraa qaba kan jedhudha. Anis aappii kanarratti kanan arge peement meetadiin baankiiwwan Itoophiyaa akkuma isin argaa jirtan baankiiwwan kanneen jiru. Akkasumas teeleebirriin illee jira. Kanaaf aappiin kun xiqqoo ishee qarshiillee baafachuudhaaf yeroo dheeraa kan nutti fudhatu yookaan immoo wantoota karaa baay'ee kan nutti fudhatu miti. Karaa salphaadhaan gara baankii keenya irratti illee qarshii isaa kan ergachuu dandeenyudha jechuudha aappii kanarratti. Kan biraa aappiin kun kan adda isa godhu giiftii namni tokko giiftii ofiisaatiif ofiif kennuu danda'a. Akkasumas immoo gaambelii yookaan immoo laakisa jedhamu ofiif gochuu danda'a namni tokko jechuudha. Akkasumas immoo wanta hojjennu fakkeenyaaf aappiiwwan kanneen biraa irratti paartii yookaan immoo paartii jennee isa nuti waamnu mana kan biraa deemitedha namni kan hojjetu. Aappii kanarratti garuu namni tokko mana ofiisaatii banee achuma irratti hojjechuu danda'a jechuudha. Saatiiwwan isaaf kenname mana isaa keessa taa'ee ni lakkaa'afi jechuudha. Garuu saatii tokkoof mana nama kan biraa deemuun dirqamadha. Garuu biyyaans saatiiwwan jiran keessaa saatiiwwan isaan kan mana isaa qofa keessa taa'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Kan biraa aappii kanarratti laayivii yookaan immoo paartii isa jedhamu irratti namni tokko istiliidhaan saatii tokko keessatti aga 180,000tti kallattiin ittiin hojjechaa danda'u jira jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kan ofirraa qaba aappiin kuni. Aappii kanarratti ejentii taanee yeroo jennutti koomishiniin isaa akkuma Poppolaayivii yookaan immoo akkuma aappiiwwan biraa leevelii qaba. Akkasumas immoo koomishiniin isaallee paarsantiidhaan akkuma aappii kan biraa jechuudha. Paarsantiidhaan isiniif kaffalaa jechuudha aappii kanarratti illee. Inni kan biraa aappiin kun dhiiraafis shamarraniifis garaagarummaan qabu. Akkasumas immoo biyyaan illee garaagarummaan qabu. Biyya kamirra teessanii akkasumas immoo dhiiraan saala keessaniin illee kan walqixa ittiin argattanidha jechuudha aappii kanarratti. Namni kamiyyuu saalaan akkasumas immoo biyyaan garaagarummaa tokko illee hin qabu jechuudha. Biyya kan barbaadanii yoo bantan garaagarummaan qabu aappii kanarratti. Dabalataan aappii kanarratti namni tokko gaafuma aappii kana banee dhufu aga poointii 90,000 yookaan immoo aga $9 carraa ittiin argachuu qaba. Carraadha garuu carraadha. Akkasumas immoo $9 kana yookaan immoo poointii 90,000 kana mo'achuudhaaf garuu namoota affeeraa yeroo deemnutti illee yeroon inni ittiin nu guutu jira. Fakkeenyaaf anaaf poointii akkasitti argaa jirtan poointii kana qofatu naaf poointii muraasadha 300 fo'iitu naaf jechuudha. 90,000 yookaan immoo poointii 90,000 yookaan immoo $9 withdraw gochuudhaaf taaskiiwwan sanaan alattidha kun kan isinitti himaa jiru. Waa'een aappii kana fakkaata. Garuu asirratti wanta isinitti himuu barbaadu yookaan immoo wanti isin dagachuu hin qabne aappii isaan kanarraa kamtu caalaa yookaan immoo Poppolaayivii irraa aappii isa kanatu caalaa yookaan isa kamtu caalaa kan jedhu isinitti himuu hin danda'an irratti. Maaliif Poppolaayivii irrattis namni jabaatee hojjetu qarshii guddaa irraa argachuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo qabaannaan yeroo itti kennee hojjennaan namni kamiyyuu Poppolaayivii irraa faayidaa guddaa argachuu danda'a. Maaliif ani achirrattis hojjechaa jira. Qarshii irraa argachaa jira. Akkasumas immoo aappii isa kanarrattis immoo namoonni fakkeenyaaf Poppolaayivii irratti dhiironni ejentii taatanii hojjechuu hin dandeenye. Akkasumas immoo paartii waan akkasii irrallee teessanii wanta xiqqoo argachaa jirtu taanaan aappii isa kanarratti dhuftanii garuu saatii keessan achirratti paartii qofa gaazexii qofa irra taa'uudhaan
kan ittiin argachuu dandeessan jira. Dabalataan geemiiwwan jiru, geemarii ta'uu dandeessu. Geemiiwwan aappii kanarrallee geemiiwwan baay'eetu jira. Kun akkuma asirratti isinitti argisiisaa jiru. Geemiiwwan baay'ee qaba aappiin kun, geemii baay'ee qaba jechuudha. Akka aappiiwwan isaan kan biraa geemiin isaallee xiqqoo miti, geemiiwwan baay'ee jiru. Geemiiwwan sanallee taphattanii yeroo itti isin qarshii guddaa ittiin argattan jiraachuu danda'a jechuudha. Waa'een aappii kanaa kana fakkaata. Har'a akkaataa kamiin aappii kana akka bannu, maal akka hojjennu, akkasumas immoo akkaataa kamiin veerifaayi akka goonu isinitti argisiisa. Amma xumuraatti na hordofaa. Aappicha buufachuudhaaf akkasumas immoo telegiraam chaanaalii keenya illee namoonni jooyin gochuu barbaadan akkasumas guruupii keenya jooyin gochuu barbaadan bakka kanarraa barreeffama asii ammarra jirtan kana jalarraa moor kan jedhu jira, barreeffama viidiyoo keessanii jala jechuudha. Yeroo isaa akkasitti tuqxan akka kana bakka kanarratti akkasii bana. Ammas jala kanarraa moorisii jettu kana tuqxanii sadanuu bakka kanatti argattu. Inni jalqaba aappicha buufachuuf jedha. Isa kana ni tuqxu jechuudha. Liinkicha yeroo tuqxan gara aappichaa isin fudhata jechuudha. Liinkicha yoo tuqxan gara aappichaa deemtu. Kun akkasitti gara aappichaa isin fudhata. Sana booda akkasii bana jala kanarraa daawunlood isa jedhu kana tuqxanii daawunlood ni godhattu jechuudha aappicha. Asumaan immoo telegiraam chaanaalii keenyas warri barbaadan kun jaluma kanarraa telegiraam guruupii keenya warri barbaadan guruupii jooyin gootanii nu waliin hojjechuu warri barbaadan jechuudha. Asirraan gara telegiraamii keessanii isin fudhata jechuudha. Akkasumas immoo telegiraam chaanaaliin illee viidiyoowwan garaagaraa wanta achirratti isiniif gadhiisuuf asirraan tuqxanii waa'ee aappii kanaas ta'uu danda'a, dabalataa waa'ee biraa asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Amma akkamitti akka buusnee gara hojiitti galuun isinitti argisiisa. Gara viidiyootti deemna. Liinkicha yeroo akkasitti tuqne kun akkasitti xiqqoo ishii erga barbaadeen booda nuuf bana. Kun erga akkasitti nu baneen booda jala kanarraa maaltu jira? Bakka kanarra daawunlood no start to hosting kan jedhu jira. Isa kana ni tuqna. Yeroo tuqne gara Play Store yookaan immoo gara App Store tti akkasitti nu erga jechuudha. Sana booda Play Store irraa dhufne kun isa kana install kan jedhu kana tuqne install ni goona jechuudha. Amma aappichi nuuf bu'aa jira bilbila keenya irratti. Tole, amma aappichi bilbila keenya irratti bu'ee jira. Kunoo bakka kanarraa haala isa jedhu kanadha jechuudha. Maal goona ni tuqna isaa. Yeroo inni akkasitti nu bane as keessaa maaliin banna jechuudha. Googiliidhaan banna yookaan immoo iimeeliidhaan banna. Isaan banuudhaaf immoo sign with Google kan jedhu kana ni tuqna. Yeroo akkasitti isa tuqnu iimeeliiwwan bilbila keenya irra jiran nuuf bana. Isa keessaa nuti iimeelii keenya tokko isaanii filanna jechuudha. Sana booda xiqqoo ishee erga barbaadeen booda akkasitti nuuf bana jechuudha. Nuti maal goona ammasitti wanta nuti sirreessuu qabnu ni jalqaba. Bakka gubbaa kanarratti maqaa keenya normaalii kan achirra jiru nuuf bane booddee sirreessuu qabna. Asir dandeenya asirratti saala keenya dhiira yoo ta'an iimeeliidhaan akkuma jirutti goona. Shamarran yoo ta'an immoo fiimeel isa jedhutti kanatti jijjiirree ni diimessina jechuudha. Sana booda barisdee keenya bakka kanarratti barisdee isa jedhu kan umuriin keenya 20 ol akka ta'u goone bakka kana akka biyya alaatti ni guunna jechuudha. Amma 2002 jedheen guutaa amma barbaadan jettanii guutuu dandeessu isinilleedha. Guyyaan bakka seef jettuuni kun akkasitti 2002 godheetanan ani seef godhaa. Sana booda biyya keessan bakka kanarraa akkuma biyya isin jirtan lokeeshiniidhaan isinii bana. Garaagarummaan biyyatti waan hin jirreef akkuma jirutti yoo gootanis rakkoo hin qabu. Yoo jijjiirrachuu barbaadanis immoo biyya barbaadanitti jijjiirrachuu dandeessu. Sana booda maal gootu bakka kanarratti okay jettuun jechuudha. Yoo okayidhaan isin dide immoo skip kan jedhu kana tuqxanii akkasitti nu dhuftu jechuudha. Amma maal gootu bakka kanarratti welcome jedhee invite welcome jedhee $20 isiniin jechaa jira confirm jettuuni. Sana booda bakka kanarratti maal gootu bakka kana check in isa jedhu kana ni tuqxu. Indagatiin isa kana check in isa jedhu kana tuqu. Yeroo isa tuqxan akkasitti filannoo lama isinii fida. Inni jalqaba send giftidha. Inni itti aanee jiru immoo play gamesidha. Anti asitti kuma tokko jedhu kun Gcoinidha. Gcoiniin faayidaan isaa gara fuulduraatti isinitti himaa yookaan immoo Gcoiniin faayidaa qaba. Isa garuu amma maal gochuu akka qabnu isinitti argisiisa. Play game isa jedhu kana tuqxanii gara geemii isin geessa waan ta'eef play game isa jedhu kana filattu jechuudha. Kanan dagatiin ishee faayidaan isaa tokkoffaa $9 yookaan immoo pointii 90 sana fudhachuudhaaf inni jalqabaa steepiin jalqabaa asirratti geemii taphachuudha waan ta'eef play game isa jedhu kana tuqxanii gara geemii ni deemtu jechuudha. Kunoo amma isinii bana. Sana booda mana namaatidha kan inni isin geessu. Mana namoota
paartii hojjechaa jiran yookaan immoo namoota asirratti hojjechaa jiran mana isaanii isin geessitedha kan isin geemii achi keessatti taphattanii geemicha ammanaaf banaa jira. Tole xiqqoo ishii neetworkiin wanta duubatti na deebiseef maal gootu geemicha taphachuudhaaf jala kanarraa mallattoon geemii jira. Mana kam keessatti iyyuu teessanii erga bantanii waan xumurtanis taphachuu dandeessu geemii kana. Asii dhuftanii mallattoo geemii kana ni tuqxu yookaan mallattoo PlayStation kana ni tuqxu. Yeroo isa tuqxan akkasitti geemiiwwan isin banu. Kunoo geemiiwwan isin bana keessaa geemii kanan keessaa geemii baay'eetu jira. Isaan keessaa xiqqoo ishii Oshinaant irraa sadaffaa irratti kan jiru yookaan immoo Diraagoon Bool isa jedhu kana ni tuqxu. Yeroo isa tuqxan akkasitti isin bana. Xiqqoo ishii erga barbaadee booda isin bana. Kunoo amma naaf banee jira. Diraagoon Booliin kun naaf banee jira. Kunoo jala kanarratti immoo meeqan qabachuudha G-coinii 1000 qabaa jechuudha jala kanarratti akkuma argaa jirtan. Amma maalan godhaa asirraa dhufee tanan spiin godhaan. Spiin isa jedhu kanan tuqa. Sana booda neetworkiin koo sirrii yoo ta'e naa kenna. Amma neetworkiin koo sirrii 60 naa dabaleera. 10 nan taphadhe isin itti dabaltanii taphachuu dandeessu. Neetworkiin kiyaarii fida. Garuu kana cala taphachuun booddee taphachuun danda'a. Booddeen taphadha jechuudha. Kanaaf amma exit gootanii keessaanii baatu jechuudha. Wantoota hojjechuu qabu, wantoota sirreessuu qabnu kan biraa waan jiraniif isaan sirreessuudhaaf amma as keessaanii baana duubatti deebine exit jettanii as keessaanii baatu jechuudha. Amma inni jalqabaa asitti wanta isinitti argisiisu jira. Inni jalqabaa maalidha innis as bakka kanarraa earning $9 kan jedhu kun jira. Asuma mana kana keessaa osoo hin beekne manuma inni seensisee keessa teessanii kan sirreessitu. Sana booda akkasitti yeroo isa tuqxan kunoo akkasitti isinii bana. Kun asitti maal jechaa jira welcome jedhee namoota haaraa dhufaniif poointii 90 yookaan immoo $9 kallattiin ittiin argannudha jechuudha. Sana booda asirratti kileemnoo isa jedhu kana kileemnoo ni goona. Kunoo 80 naaf kennee jira. Ammas kunoo asitti kileemnoo isa jedhu kana yoon tuqu kunoo ammas naa kennee jira jechuudha. Go eating jedhaani next jedhaani ammas asitti next jettuuni sana booda asirratti maal gootu jechuudha. Inni jalqabaa kan inni isinii kennu ammas irratti meeqa isinii kenneera doolaara 8 yookaan immoo 80 ofuma isaatii kun asirratti isinii lakkaa'ee jira. Bakka kanarratti akkuma argaa jirtan isiniif lakkaa'ee jira. Amma maal gootu bakka kanarraa droonuu isa jedhu kana gootanii inni naannessitu jechuudha. Gidduu kanarra kunuunsa kana manannaa jira. 87 naa ta'eera. Amma meeqa naa kenni 7 naa dabalee jechuudha. 7 naa dabalee kileemnoon jedhaani. Amma meeqatu naa fi carraa 2tu naa fi carraa 2 kunis immoo kunoo as keessa jiru ammas naannessa jechuudha. Akkasitti naannessitu hin dagatiin ashii kana gochuu akkuma jalqaba dhuftaniin kana gochuu hin dagatiin. Namoonni baay'een isa kana dagatu waan ta'eef. Maaliif neetworkiin keessan sirrii yoo ta'e immoo guyyaadhuma jalqabaatidha kan isin amma meeqa qaqqabeen jira jechuudha. 89 qaqqabeera. Asitti meeqatu naa hafe jechuudha. Kunoo bakka kanarratti 826 826 guutuudhaaf immoo maal gochuun qaba. Eshi inni jalqabaa duraan geemii taphadheen ture. Geemii wanta taphadheef firii tikkeetii tokko asirratti naa kenne. Isa isinitti argisiisa. Kunoo as keessan seena. Kunoo yeroon seenu as keessaa kileem kan jedhu jira. Kileem kan jedhu play game ani duraan yeroon seenu geemii taphadhaa isiniin jedheen ture. Sababiin geemii taphadheef play game bakka jedhu kanarra fuuldura isaatti kileem kan jedhu naa dhufeera. Maalan godha jechuudha isa tuqee tanaan kileemiin jedhaanii jechuudha. Kun kileem jedhee duubatti yeroon isinii deebi'e maal asitti meeqan qabachuudha ammasii kun carraa tokkoon qabachuudha. Ammas maalan godha kun akkasitti tuqee tanaan ittiin naannessa. Amma immoo maallaa kennaa. Okay. Wow. Eshi amma maqaa kiyyaa wanta ittiin barreessu akka VIP'ti isa naa kenne jechuudha. Ariifidha innis. Amma immoo carraa isa lammaffaa as keessaa osoo hin bahin kan ittiin argannu kan immoo carraa isa tokko kan ittiin argannu asuma keessaa isa kanadha. Innis maalidha? Bakka kanarratti kun create room and mic 60 minutes kan jedhu jira. Sa'aatii tokkoof mana kiyya yoon bane ammas maallaa kennaa carraa tokko naa kenna jechuudha. Go jettuuni kun akkasitti go ergattaniin booda kan isin gootan mana keessanis banuudhaaf kan isin gargaaru. Jalqaba gubbaa kanarratti suuraa keessan galchitu bakka kaameraatti suuraa keessan ni galchitu. Erga suuraa keessan galchitanii add title bakka jiru kanarratti welcome jettanii barreessitu.
isinitti argisiisuudhaaf asirraa tags kan jedhu kana emotional chatting music and chatting filadha. Kun immoo bakka kanatti maayikii free maayikii fi apply for mic kan jedhu jira. Kun free maayikiin abbaan barbaade akka mana simbantan yookaan immoo teessoo simbantan irra akka taa'uufidha. Apply for maayikiin immoo namni sun gaafatee akka isin galchitaniif jechuudha. Amma firiidhaa yoo isin ta'e gaariidha haaraa isin waan taataniif asirratti teessoowwan filachuu dandeessu. Teessoon abbaan sagalii PK isin taphachiisa. Teessoon aga 25 nama 25 qabatutu jira. Akkasitti inni filattu jechuudha. Sana booda asirratti wanta barbaadan namoonni haaraan kottaa waliin hojjenna jettanii barreeffachuu dandeessu. Bakka wanta barbaadan jedhaa barreessaan ammaaf callisii argisiisuudhaafidha. Sana booda maal jettuun go chat kan jedhu kan jirtu jechuudha. Suuraa appiliin naa gochaa jira. Sana booda mana keessan ni banaa sa'aatii tokkoof teessoo jechuudha. Kun kana fakkaata. Amma gara duubaatti deebi'ee isinitti argisiisa. Sana booda erga mana keessan irra sa'aatii tokkoof turtanii carraa tokko isinii kenna. Carraan inni kan biraa kan isin ittiin argattan maalidha? Nama invite gochuunadha. Kanaaf invite gochuudhaafis immoo suma keessaa kana tuqxanii namootaaf invite gochuudha jechuudha. Invite no isa jedhu kana tuqxanii koppii isinii godhaa telegiraamii wanta barbaadan isinii banaa bakka kanarratti moor kan jedhu kana tuqxanii ergituuf jechuudha. Erguu qofa miti namoonni isin ergitaniif sun dhufanii geemii kana akkuma taphatanii carraa tokko isinii kenna ni naannessitu. Kana naannessaa jechuudha. Bakka kanarratti dhufee kuni yeroo inni bakka duwwaa ta'e jechuudha. Amma fakkeenya namni tokko dhufee isinii taphatee 50 isinii kennu yoo ta'e asirraa 50 isinii firrisa asirratti 50 gubbaa kanarratti immoo 50 isinii dabala jechuudha. Kun 90 taanaan withdraw gochuu dandeessu jechuudha. Kuni hojii keenya yookaan immoo kan akka welcome bonasitti kan ittiin argannu aappii kanarraa isa jalqabaati jechuudha. Amma keessaa gara duubaatti ni deebina. Tole ammas mana kana keessaas ni baana. Erga akkasitti duubatti deebitaniin booda bakka kanarraa jala kanarraa mii kan jedhu jira. Mii kan jedhu kana tuqxanii gara profaayilii keessanii seentu. Isa harkisa erga seentaniin booda maal gootu jala kanarraa eejensii kan jedhu jira. Kun bakka kanarraa eejensii kan jedhu jira. Isa ni tuqxu. Yeroo isa tuqxan akkasitti as keessaa eejenti daanii jedhee yoo isinii dhufe ejentii kiyya jalatti galmooftaniitu jechuudha. Akkas ta'een jiru taanaan garuu ID nama asirratti isinii barreessu yookaan immoo ID kana dhuftanii bakka kanarratti barreessitanii kun bakka kanarraa join kan jedhu jira. Isa tuqxanii joined jettu jechuudha. Kanan immoo sirriitti isinitti immoo barbaadu miseejii namni isin ergu jira akka abbicha bantaniin miseejiin garaagaraa isinii dhufa agrii kan jedhu miseejicha tasumallee agriin jedhina yoo daanii jedhee isinii dhufeen alatti miseejii kamiyyuu agriin jedhina. Amma immoo gara duubaatti deebitan akkamitti akka argitan isinitti argisiisa. Kun amma akkamittan si argadha warri jettaniif inni jalqabaa an argachuudhaaf yookaan immoo ana bira dhufu warri barbaadan maal gootu gubbaa kanarraa bakka sarchii kanarraa ni dhuftu jechuudha. Bakka sarchii kanarraa ni dhuftu. Tokkoffaa maqaan keessan ana bira dhufaa ani miseejiidhaan haa isiniin jira garuu yoo naan isiniin jechuu baadheeyyuu maal gootu dhuftanii asirratti dhuftanii dhuftu. Sarchii gootu bakka sarchii kanarratti ID koonii barreessitu. Kun ID kana 284562 jedhu kana sarchii gootu jechuudha. Kun sarchii jedhu kana dhuftanii sarchii gootu. Kun akkasitti daanii jedhee isinii dhufa isanii dhuftu. Yeroo isa tuqxan kun gubbaa kanarraa online jedha. Yeroo hundumaa manni kiyya banaadha garuu kanaaf akkamitti seentu jechuudha. Yoo live jiraadhe kun akkasitti argisiisa yeroo live seenu. Kanaaf jalqaba jala kanarraa follow na gootanii kun gubbaa kanarraa live isa jedhu kana tuqxanii gara kiyyaanii dhuftu jechuudha. Kun gara kiyyaa akkasitti isin fida. Amma dhuftanii jirtu sana booda asuma wanta isinitti argisiisu asirratti teessoowwan meeqatu jira? Teessoo baay'eetu jira. Teessoo 25tu jira. Teessoo lakkoofsa 2 haga 4 sa'aatii tokkoof qofa irra teessu. Teessoo lakkoofsa 5 haga 25 jiran irra immoo sa'aatii meeqaaf teessu jechuudha. Sa'aatii 3 teessu jechuudha. Kun immoo guyyaatti haga 6,000 fi wayii isiniif argattu. Kana malees immoo gaambaliin isinii godhama. Wantoota akkasii ni argattu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Asirratti kan isin hojjettan kanadha. Diiteil immoo innaa dhuftanis isinittan immoo sana booda dhuftanii anaan yoo barbaadan piroofaayilii koo tuqxanii bakka kanarratti chaatii kan jedhu kana tuqxanii naa barreessitu jechuudha. Kun akkasitti an ejensii kee jalan jirattanii naa barreessitu jechuudha. Akkasitti naa barreessitu ani immoo sana booda maalan godha jechuudha. Seensi heeraan waa'ee pilaatfoormichaa sirriitti isinitti himaa jechuudha. Amma maal gootu yoo teessoo irra jiraattan kan isin gootan bakka kanarraa gubbaa kanarraa
kun mallattoon maaltu jira mallattoon roga furii wayii jirti bakka kanarra yoo as keessa jiraatan jechuudha. Isanii tuqxu yoo isa keessa jiraachuu baattanii ala jiraattan immoo rakkoon qabu. Sana booda baaggootanii duubatti deebitu. Erga duubatti deebisaniin booda maaltu jira jala kanarraa mii kan jedhu jira. Mii kan jedhu kanarra gallee maal godhanni jalqabaa face authentication gochuudha. Achumaanis immoo taaskotan keenyaan isinitti argisiisa jechuudha. Mii kan jedhu kana tuqxanii sana booda face authentication asirratti karaa lamaan godhama. Inni jalqabaa taask kan jedhu kanarra tuqxanii bakka kana taask isa jedhu kana tuqxanii asirraan kennuudha. Inni lammaffaa immoo xiqqoo ishee gadi yeroo buutan seeting kan jedhu jira. Asirraan illee galtanii kallattii lamaanidha kan kennamu jechuudha. Karaa taaskiin isinitti argisiisa. Taaskii kana yeroo tuqxan akkasitti taaskiiwwan keessan isiniif banamu. Kun isiniif banamaniiru. Garuu verify waan ta'an gooneef welcome bonusii keessan kan ittiin argattan kun illee seeraan isiniif hin banamne. Kanaaf maal tuqxu jechuudha. Verify isa jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Amma face authentication gochuudha. Verify isa jedhu kana ni tuqxu. Sana booda asirratti maal gootu jala kanarraa upload of photo yourself kan jedhu kana isa kana ni tuqxu. Sana booda yeroo isa tuqxan kaameraatu banama. Tole suuraa erga galchitaniin booda jalarraa maal gootu jechuudha. Start to certificate isa jedhu kana tuqxanii amma immoo viidiyoodhaan ni galmooftu jechuudha kallattiidha. Sana booda asirratti maal gootu jechuudha paaswordii galchitu jechuudha. Erga ashaaraa kennitaniin booda paaswordii galchitu. Paaswordiin kun yeroo hundumaa isin fayyada waan ta'eef hin dagatinaa shi yeroo hundumaa withdrawing gochuudhaaf kanaaf illee yeroo isin gaafata waan ta'eef paaswordiin dagannetti galchitu. Tole erga amma akkasitti verify goonee boona akkaawuntii keenya maaltu nuuf dhufa jechuudha. Kun asirratti duraan 600 qofatu sitti mul'achaa ture. Amma taaskiiwwan keenya nuuf dhufaniiru jechuudha. Inni jalqabaa kun asirratti daqiiqaa 120 teenye 1000dha. Inni kun immoo walitti daa'ama sa'aatiin san teessan walitti daa'ama. Inni jalqabaa asirratti kun sa'aatii tokko teenye kan ittiin 2000 fudhannudha. Bakka kanarratti akkuma akka agartan ittaanii kan jiru immoo sa'aatii 2 teenye ammas 2000 ittaanii kan jiru amma sa'aatii sadaffaa yeroo teenye 1000 jechuudha. Ittaanii kan jiru immoo jala kanarraa karaawuniirraa isa gubbaarraa yeroo teenyu lakkoofsa 2 hanga 3 irra teenye 600 ittiin fudhanna jechuudha. Guyyaadhaan kan arganna kan biraa immoo giftiiwwan garaagaraa gaambelan isin godhamuu danda'a. Istiliidiin illee baay'ee miti dafeetidha kan inni isiniif dabalaa deemu 600 200 bakka kanarratti akka argaa jirtan kan nuti argannu istiliidii keenya amma sarara isaa deemnu baay'eedha jechuudha. Akkuma 180 sa'aatii tokkotti kun sa'aatii 3 jechuudha. Sa'aatii 2ttidha. Sa'aatii 2tti immoo naannoo 260 guyyaatti illee kallattii nuti ittiin hojjechuu dandeenyu ni jira jechuudha. Kuni garuu istiliidiidha. Innaa kana fakkaata. Kun keenyas immoo erga xumurreen booda kileem gochuun dagatina guyyaa guyyaadhaan sa'aatii keessan erga dhufe yoo achuma jiraattan miseejiin isin dhufa akka caaraa ta'ee kun paartii qofa waan ta'eef irra keessanii deemuu dandeessu. Yoo deemtan illee tanii kileem gochuu qabdu jechuudha. Kileem jedha goonni jedhu kun badee kileem kan jedhu dhufa. Kanaaf dhuftanii kileem gochuu hin dagatina jechuudha. An argachuudhaaf yeroo hundumayyuu maal gochuu qabdu bakka kanarratti namoota sarratti argattan bira deemaati paartii jooyin godhaa gaafadhaa akkasumas immoo mana gaambeeliin hin jiru ta'e seenaatii asiniifaa godhamu. Isaan alatti garuu bakka kanarraa fooloo kan jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Fooloo na gootanitti ta'e bakka kanarratti namoota fooloo gootan as keessatti isinii fida. Fakkeenyaaf inni jalqabaa anaadha. Akkasitti ni tuqxu. Yeroo tuqxan yeroo hundumayyuu banaadhaan cufamu waan ta'eef dhuftanii asirraa teessoo irra teessanii teessoo hojjechuu dandeessu jechuudha. Akkuma isinitti hime lakkoofsa gadiirras lakkoofsa olirras teessanii hojjechuu dandeessu. Yoon immoo akka carraa ta'e manni illee guutuu ta'e keessaan na barreessaa na galchi jedha akkasumas jalatti na barreessaa. Sana booda teessoo irra galtanii ni hojjetu jechuudha. Waliin hojjenna. Namni jabaatu hojjete aappii kanarraati baay'ee fayyadamani. Ani yeroo salphaatti yeroo ergan jalqabee yeroo dhiyoodha garuu ammatti irraa argachaa jira waan ta'eef isinillee akkasuma jabaattanii hojjettu irraa argachuu dandeessu. Gara fuulduraatti immoo viidiyoo kiyyaa isatti aanuun immoo akkaataa kamiin bilbila tokko irratti aappii akkaawuntii 2-3 akka fayyadamuu dandeenyu akkasumas immoo wantoota dabalataa waa'ee aappii kana isiniifan dhiyeessa. Namoonni sabiskiraayib nan goone sabiskiraayib na gochuudhaan waliin ni hojjenna. Jabaadhaa. Galatooma.